Biiroon bulchiinsaa fi misoomaa lafa magaalaa Finfinnee lafa sirnaan bulchuu fi karaa qaqabeessa ta'een jiraattota magaalattiif dabarsuun iftoominaan hojjetaa jira. Bara kanas marsaa torbaffaan kutaalee magaalotaa torbarraa lafa hektaara 9 liiziin dabarsuuf sagantaan poostaa deebisiisuu gaggeeffameera jedhan biirichatti walitti qaban koree caalbaasii liizii lafaa obbo Kibሮም አሰፋ በሊዝ አዋጅ 721/2004 መሰረት በከተማችን መሬት የሚተላለፈው በሁለት መልኩ ነው። ቡራ ለብሲ ሊዚ ቶርባ ሙራ ዲግደሚ ቶኮ በረኩ ለማፊ አፍሪቲን መጋላ ኬኘቲ ለፍቲ ከራ ለማን ደበርፋማ ኩኒስ ረመዲ ፊ ጫልባሲ ሊዚን ከን ደበርፋሙዳ ሀጋማት መርሳ ጀሃን ከራ ሊዚን ለፍቲ ደበርፋሜ ጅራ የሮ አማ ከና ጫልባሲ ሊዚ መርሳ ቶርባፋን ለፈ ፒሎቲ ዲባ ለማፊ ቶርባተመ ዮከን ሄክታር ሰገልተው ደበርሱፍ አዴምሰ ፖስታ ዴቢሱ ረት ያርገምና ከነን ጫልባሲ ከን ረት ይርማተን ኤርገ ፖስታ ዴቢሰኒ ውጠታ ሀገሮቢቲ ቡራ Roorri qabameen sirni poostaa banuu kan gaggeeffamu ta'a. Adeemsi caalbaasii yeroo hunda karaa iftoomina qabuu fi hirmaachisaa ta'een kan gaggeeffamu waan ta'eef jiraattonni magaalaa keenyaaf amantii guutuun irratti hirmaachuun hojii misoomaa irratti akka hirmaataniin jedha. Karaa qaqabeessaa fi hirmaachisaa ta'een caalbaasii liiziin lafa dabarsuun galii magaalittii kan guddisuu fi carraa hojii lammiileef uumuuf gumaacha olaanaa waan qabuuf lammiileen irratti hirmaachuu akka qabanis himaniiru. በዚህ በጀት ዓመት እንደ ቢሮ bara baajataa kanatti akka biirootti lafa hektaara 80 ta'an liiziin dabarsuuf karoora qabannee hojjetaa jirra. Kunis marsaa marsaan lafa hektaara 9 haga 10 ta'an caalbaasiin ni dabarsina. Kanaanis karoora galii qabannee ni mirkaneessina jennee hojjetaa jirra. Kun immoo magaalaaf humna misooma dabalataati. Kunis sochii ijaarsaa kan si'eessu lammiileen mana jireenyaa ta'e bakka daldalaa akka argataniif carraa hojii lammiilee hedduuf uumuu keessatti gumaacha guddaa qaba. Lafti liiziin dabarfamu dalleeffamee kan taa'u osoo hin taane sirnaan misoomee kaayyoo qabameef akka ooluuf hordoffii fi to'annoo ni taasifna. Karaa iftoomina qabuun caalbaasii liiziin lafa dabarsuun haqummaa fi carraa abbaa qabeenyaa bakka mana jireenyaa lammiilee kan guddisu waan ta'eef haala kanaan itti fufinsaan hojjechuun murteessaa ta'u jiraattonni magaalaa Finfinnee sirna caalbaasii liizii lafaa kana irratti hirmaatan himaniiru. Caalbaasii irratti hirmaachuufan dhufe. Caalbaasiin akkanaa iftoomina kan agarsiisu waan ta'eef baay'ee gaariidha. Haala kanaan lafa mana jireenyaa argachuu kan dandeenyu seera qabeessummaa kan babal'isudha jedhee yaada. Lafti namootarraa bitamu baay'ee qaaliidha. Mootummaan haala kanaan liiziin lafa caalbaasiin dhiyeessuun waan dandeenyu irratti dorgomne lafa akka argannu nu taasisa. Kunis bakka manneen jireenyaa carraa argannaa jechuudha. Kanaaf karaa haqa qabeessaa fi hirmaachisaa ta'een haala kanaan hojjechuun itti fufuu qabaan jedha.